ردين كونين أنا بيكو نما دكتور ساتي أماكسلين كنود صلاة شن صلاة كنا قولي جيون إنما كان حليان أنا ما بيكوتي أكما بيكم سكيا يو هم بريدا دا حواسني كين يكون صدركا إني do you know that وانت كان جيت بوا wanni isin barbaadu weetanii ummata islaamaa gidduu shakkii uumuu fakkeenyaaf hadiisota tokko fidanii hadiisa saniin gaafii uumanii akka namni hadiisa kanarraa shakkii uumee takkaa'u if duba deebi'u. Amma laayivuma dheengaddaa taa'amsaa san irratti yoo dhageessan namni tokko maal jee duuba yoonii fi waa'ee Israa wal Mi'raaj kana nu himuu baattan hadiisa kan maal nu himtanii kan jee tokko. شوف ما نجيب بيتا أسرتي علماء تكتك ما يأتي يوني في وان تكتك خيسك وقتة وانسان غافي جم بريد دلوقتي علماء سلامة أمو ونيت غافي توصل يو خاسين في النتاتي غافي جم تركون أبو جان سنياني أما وياه كان ليلة المعراج سن النبي صلى الله عليه وسلم نبينا سلاكسي جرا جامي سلاكسو مثلا فرقتة غافي برا غافي جم بارنو سركون أبو جن وان فيجون أبو مالف جنان سنيفو كسر حديث براتيس ما نوم تاني ليفنا شوف أكتر نما خنا جدو فتنة ومن جدو أكنمني حديث مبرر راو شكيك أباتو أكنمني وانا حديثني جو خنا وان النبي صلى الله عليه وسلم دبت سن هندا كيجيبا قدو يجو سنيفو بليان كيا لغان جرتو خنما حمزة الشيخ جابر جروبي قرآنياتي أنيار خلي نيارو وقاتور بس دي دران سبيخا كافة النيرو دلوقتي في اف بي قبرتي واي خنا ايجلين سبي خان ولي قال لي سنيفو اكنا سنجا مي دبچا ولا كاخرتي حسوا يوسين قبس يوني في جرانا خان تنستين فوفا حسوني فدوفين جابران نيارون دوغبانا ونيتي ماري ورا دبچا توري جلا ورا افجل غويا سناس جلا جرتنيس جراچو ملتني ورا امان تناس جلا جرتن والبيلمني توري نبي محمد صلى الله عليه وسلم يرو خرم يراجع ديمو وني دبين تهاده صلاة شيء توري دوبا صلاة في دو ديما صلاة إني صلاة سيكون صلاة خمي تجتو سو نتيمبينو كونفيوز تاني توري نمني دون كونفيوز تي سنرتي نمرينا نيار كل اللي ندفع توري نمرينا بلينا جامع بيلمني كبامي توري بيلم سنتي همزان دفندن ديني anggamat illee eegaa jirra kana onni deemaa jiru nyaaro tifufa nama keenyaaf akka isaan wanta kanarraa illee gaafii dheengaddaa sana illee deebisa harkatan godhaatiin deemee jechuudha qo'atu takka ishee أما حكن ويا ليلة المعراج سن النبي صلى الله عليه وسلم قال علماء تاني ما جت بيتني الأشياء التي خفيت عن السائلين ولو بدت لهم ساءتهم كما مر معنا في حديث عبد الله بن حذيفة وأنت كذا كفكين يعرف يوني في الرادوي فهمتس متخيل النبي صلى الله عليه وسلم قابتكو صوت أنيتي نيجا رخيص صحابه توجي saabonni ni beelawanii osuma beelawinaanii nyaata biraan qaban wakkallee tana qabanii ajjeesanii wakkallee tana amma san duratti nabii sallallahu alaihi wasallam hin gaafanne haraam halaal ta'u ajjeesanii fidanii xabbasatanii ergamaa biraa alayhi salaatu wasalaam fidanii haa nyaannu jaaniin maali naaf wakkalleeti jaaniin waan nabiyyiin hin nyaatin aan jenneen isaaniin isaan nyaatin ajee haraam jedhu orkine ifisaati immoo hin nyaanne dhiise isaan nyaadha jeeni kana jechuun maal jechuun fakkeenyaaf nabiyyiin afaan baafatee dirree baafatee kuni haraam hin jenne ammoo nis hin nyaanne ifisaatiif kana jechuun maal jechuun yoonii fi nyaattes rakkoon qabu haraam hin qabdu bakkallee yoonii fi nyaachuu baattes isuu mirga keetii itti soban harkattu jechuu alla kaasii galee karaa kanaan nabi sallallahu alaihi wasallam hadiisota itti namaa ibsan qaban haala kanaanis waan nama dabarsan qaban waan takka ammoo kanuma dubbataniituma fiinxasaa qofa dubbatanii dhiisanii biraa kutan qaban
Takko tokko immoo kanii fi gilxii godhanii adda baasanii himan qaban. Saniifuu waa'ee guyyaa halkan leetul mi'raaj sanii wajji wal qabatee Nabi sallallahu alaihi wasallam ummata gizeen Jibriil isa fuudhee karaa Beetul Maqdis isa geesse saa maghribaat isaan san gugeessu nabiyyoonni hundinuu Beetul Maqdis keessa walitti qabamaniitiin arkee jee isaan salaatuu deemu. Gukana Jibriil yaa Muhammad salaakisinaan jee isaaniin salaatee kana jechuun maal jechuu Nabiyyi kan sallallahu alaihi wasallam ashraf khalqillah irra caalaa uumamaati hogganaa biyyaati. Saniifuu olaantummaa isaa agarsiisuudhaaf Rabbi subhaanahu wa ta'ala ulfina inni qabu agarsiisuudhaaf akka nabiyyoota hundarraa Nabi Muhammad alaihi wasallam caalu agarsiisuudhaaf nabiyyoota akka salaakisu godhe. Salaakise salaata kam salaakise ulamaa'in takka takka salaatuma du'aa'itii fi zikrii ja'an ulamaa'in takka takka lakkii Nabi sallallahu alaihi wasallam osoonni fi salaata dhaqeen fudhin dura salaata ture laal salaata zuuriitii fi zuuriidhaa fi halkan salaatan isaa fi sahaboonni hin qaban tokko osoo salaanni fardiin ta'in dura rakaa lama salaata turan jechuudha. Hadiisa sahih seera rakaa lama salaata turan tokko ganama halkan keessa salaatama rakaa lama tokko immoo zuuri salaatamuu ture. Osoo salaanni fardiin ta'in salaata ture Nabi sallallahu alaihi wasallam ulamaa'in takka takka maal jetti rakaa lama salaakisee jaan taan ammoo lakki zikriidhaa fi du'aa'ii godhanii jaan. So ammanuuti isirratti eega Nabi sallallahu alaihi wasallam ani salaakiseetiin nabiyyoo salaakiseetiin kutee kara samiidhaa jee ati Nabi sallallahu alaihi wasallam malaayikaa salaakisuu isaa irraa qabaltee achi booda ulamaa'onni gurguddaan a'immaan musliimaa gurguddaan mu'arrikhoonni hadiisaa rakaa lama salaakisee jee kaan ammoo lakki salaatuma du'aa'iitiif zikriitii yaani. So kanarratti ati wanni kirkirii biraa uumtee ummata iddoo fitnaa uumtuuf hin jirtu jechuu qiyyaa. Kabiraa Nabi sallallahu alaihi wasallam eegammaas asii sabitti ol kutee booda Nabi Adam arke. Jibriil gaafate kuni eenyu jennaani Jibriil haadha Nabi Adam jeetiin nabiidhaa fi maaf. Amma Hamzaan maal jee eega duba Nabi sallallahu alaihi wasallam asitti Beetul Maqdis kanatti ambiyyoota nabiyyoota salaakise Nabi Adam nabiyyoota kasa dhiira hogguu samii dhaqee hoo Adam ni irraanfate moo nagarree shuuf akka ittiin nabii keenya xiqqeessa jechuudha. Nabii keenya akka waan nama waa yaadannee akka sammuun isaa waan amma namummaa salaakisee biraa dhufe Nabii sallallahu alaihi wasallam jechuun bar nama ogguu salaakisee duba garagalee sahaboota akkana salaatu kan laalee arra abaluu eessa kutee isinirraa hafe jedhee bar nama gaafatu bar. Nabii kana duba inni xiqqeessuudhaaf Yaaro Dr. Nuuraddiinis guyyaa sana achi jala ture. Nagali chaayichaa ture dhageeffatee jira waan irratti maree dubbachaa ture. Ayyee dhugu carraa kan daaf amma sakannaaf. Okay. Assalamu alaikum. Baga jiraattan itti fufaa ani dheengadda hoggaa isin haasooyta wanni naani jechuu barbaade. I don't know namoonni tokko tokko jaalachuu wanni kun isiniif ta'uu mala ani wanni waan takkaa jira beeka hoggaan ta'u osoo hin ta'in yaaduma kiyyan dubbadha. Ani wanni jechuu barbaade nyaaro irra hedduun keenya amma nama maatii waan aljebraa barate tokko kolleej aljebraa yoo itti fidde ni dawwakama. Hawaasni keenya aguma beekumsa isaa yoo itti himne amma rasulli Adam arge arkuu baate what difference is gonna make? Dhiifama ani akkasii yaada what difference is gonna make? Natti himame first of all Nuraddiin kun ana akkatti fuudhu waggaan itti amanu dhibbaan itti amanee jira. So waan natti himame fudhadhee deemuu fi jireenya kiyya irratti maal jijjiirama fidaan hedduun alif baata anarraa jalqabne hin beenu when we come Adam arkee ture asis salaachisee sun I think the knowledge is first. Wanni ani jechuu barbaadu akkuma beekumsa keenya yoo nuu himame bareedaadha. Yoo san hin taane nama kanaa wallayyaanaynaa jechumaafin seenuu barbaade achi booda dalagaan ture nin behe. Ani Nuraddiin kun wanni ani beeku nama dhukkubsate amaaksisiliin kannudha. Salaata shan salaatii salaata akkana godhi jeeyoon nama kana hallayyaan naqa nama beekutti akkuma beekumsa kiyyaa yoo himame bareedaadha. Hawaasni keenya kun sadarkaa inni
Do you know that wanta kan je'eet bu'a? Addunyaa tanarraa heddummina Islaama laaltanimti. How many percent of them Qur'aana fixanii yoo laaltan? Not even 0.1% Qur'aana fixne. Akka heddummina keenya billions. Akkasii miti yani I was so surprised. Billion-idha garuu nam meeqaatu Qur'aana haffazee miti bara. Fixee yoo jaame not even 0.1%. Kana nama hawaasa kanaa kana finnee Bukhaaritti himna yoo jenne nama kana hallayyaa naquuf deemnaa akkuma beekumsa keenya nu himaa jechumaaf hin barbaade. Mbuin Dr. Wadin mbuin asma gubbaa turin mbuin Dr. Adam atillee welcome baga dhufte. Guyyaa san yoo jiraattee turte anillee akkan dura seenetti jaalme kaalatiis ni jirta wanni guyyaa san jee maali? Nama kutaa elementarii jiru barnoota haaskuulii himuu fi faayidaan qabdu. Namni keenya ganaa fi ijoolleen ta'e yeroo ammaan tanaa kitaaba alifaa fixee hin jirtu 40 hadiisa 40 aduun finne hadiisa sammuu isaaniitii olee kana gaafachuun ijoolluma tana sammuu isaanii akka jeeqamtu godhu confused godhu tensiona uumuudhaa jetiin gaafachuu jira jechuudha. Gurbaan Oromiyaadhama Oromoo jaamachuu gubbaa taa'ee warri dibbeetumaa turanii jira. Amma warri akka Dr. Nuraddiin kun haalli itti hubatan haala kana jechuudha. Haala sirriiti. Namni keenya ammaan tana osoonii fi jalarraa waa meeqa waan qara'uu dandeenyu jirru waa meeqa wanni dubbisuu qabnu osoo jiru hoguunii fi waan sammuu isaaniitii olii namaaf dhiyeessite ijoolleen shabaabni ammaan tanaa kuni kakkaanittuu kitaaba alifaatu hin fixiin kuni tashwiisha biraa keessa gala. Isaa salaata dhiisuudhaaf yaada qabu hoguunii fi waa'ee salaataatti fiddee salaanni duraan jirtu bar zikrii fi du'aa idayettee nama kana keessa sammuu adda addaa itti fiddeen ijoolleen fi salaata irraa fagaachuu barbaaddu salaata dhiistee deemti. Ijoolleen har'aan tana fakkeenyaaf waa'ee dachii samii torban gaaf tokko laayif irratti haasa'u ture Hamzaan addunyaa tun sagalii saniifuu nuti wanni addunyaa sarara duunee dhabamnuuf hin jiru. Addunyaa saglanuu ganaarra jiraachuu teenya yoo tanarra duunees addunyaa tanarra taaree jiraachuudha adeemnaa. Baatii 8 dura laayif irratti haasa'u ture. Hamza Sheikh Jabir Allah fi kana warabitin qabay joogya so akkuma Dr. Nuraddiin jee akka qiyaas sammuu namaatti akka namni keenya hubachuu danda'utti la Rabbi subhanahu wa ta'ala maal jaa fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun yooni fi waa hin beeyne warra waa beeku gaafadha amma siis gaafileen akkanaatu bikitti gaafatamtu jira ulamaa'ii gaafatta takkaahu warra waa beeku gaafatta malee nama dhibba afur as jala keessee namni dhibba afuran kuni maal akka beekumsa qaban sammuu isaanii maal akka irra jirtu osoo hin beekne nama kana laaquun fitnaa ummata musliimaa gidduu uumuudha. Laal gaaf tokko Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhum Yahudaan tun tokkolenyaadha. Tonkolii guddaa qabdi. Yahudaan Banu Israa'el jechuun ummata Rabbii Quraanaa keessatti illee فضلناكم على العالمين جين سمودانيس واون دانو برچالا غونيس امني جين ربين رغا بيف امو سان سموساني سان اكو نبي موسى تشورو ترانسان اكو تنكول دادو ترانسان تي خرا حميناتي جين سموساني ام عبد الله بن عباس خنان ويزكو نيامن يا فيرن قران خيسن كون واون دافو ديبين قبجا سو ايه كلتي فمانته إفهم أنت جانين عبد الله بن عباس كونفيدنس دان إيه إبات تينا من جين والله القرآن نكون ديبسا وهم دانك أباجين يهودان وياك أباهن ما وياك كنا خطو ويسقافنا قرآن خيسان وديبستا جانين عبد الله بن عباس إيمان القرآن راكبو إيمان ربي سان راكبو راهن كين غافي سان نغافة تفاديو قرآن مرين ديبسا جي قبا إيه لكيشو هقول لكم جري يهوداكم مال جي كافته مني مسلمان جرا نصاران نجرتي خيهودان جرا نجافتن يا عبد الله بن عباس جين دقيقة كيلو قرآن الرا دابو أنقب تكاتو بافما قرآن خيسانيه ما يجين إسان يرو سنبي مني عربا دابو تاري كيتا وانا كانت كيتا قرآن كانا نيك أباهي جي نمينو هي قرآن الرا دقيقة كيلو قرآن الرا دابو ميك أب بافما قرآن الرا باسي ناهيمي جين قرآن خيسا خنين جرو قرآن خيسا دقيقة أنقل الرا ماتيسين تايمز في زكالتون جرو ورجع خيسا جرو بك عبد الله بن عباس الرا مهمي تيبسا قرآن خيسا فيتون دندو يعني
قافي أجايبا قافة مي جاني يهودي كافر كانوا يجون عبد الله بن عباس والله ديبسان إنك أباجين قرآن مخيسا قرآن مخنا خيساين ديبسا دابون كيلو قرآن الراد وكتاب دابون موفون بارام تسون هنقبتك كبافمو أنا سيما قرآن خيسا سيما جينكا صحابوني كنا جروني نشك كمتي قرآن خيسا كنجرني بيخنكا عبد الله بن عباس قرآن بنيتو مال جين آية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون جين ربي قرآن خيسا كانوا جاجين والروا بيقصن غافت لا يوسنين بينجا أن سنيفو والروا دندتي دابو في دقيقة قوسنين غافت دي سيدي بساجيني والروا دقيقة لا بيخون غافت دي بسيف قرآن مخيسا دي بسيف يجو قرآن خينا وهم داو دي بساني كابا أمو دي أكت غافت موجرا بكت غافت مقابو جرا نما برك غافت نجرا ربي قرآن خيساتي لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم جي وانت كتكن غافتنا هذا جان يوني في غافتني برتنو اسنين فيدو اسنين ميتي جان قد سألها قوم من قبلكم فأصبحوا بها نادمين أورمي سندورة دبري يهودان فان وري نبي عيسى فتا مني غافي لد أدى غافي كتراني غافي لفا خاسني ثم أمو غافي كتراني سان إسان حلاختي خانا قوانجو غافي غافتنا هذا ميتي قافوا مواي حلقا ليلة المعراج سانو قافوا تشوين ديسا مرقا خيتي أما انتين تينيا وقافت دا وابراتي وان شكيتك أبدوفا الدبافت دايتي الدبافت قالوا بكت الدبافت توجرا أكادت الدبافت توجرا خانويتو برباني وريكا دكتور نور الدين التينو بطن قالتو ماشين الجنة أما اللي واني بربانوتي نمني خينياف نما خينياف هنكو دنديتي سمو إساتي هنقوم أيكوي سموسات وجين هايانو يرو أمان تنا أورومون أمني مسلمة خيساق إثيوبيا وني بربادو فجيني أمانتي راك أبو خنا إسانا خرا أمانتي ديبس إجولين تنياران تنا حجم تك كنور كافج على يرتوني أجرتن حجم تك كخرا راميت يرتوني أجرتن دورتي جولين تكون قولي في لفاقاته تفتي حرف يبان قولن كتاب ألف بتني تيفي إذا كنت خيسا أوكي لا كتروج علي جولي أما سدي دراسة برت كركة أصلي في أخري بيجدو أولو كورن أما تافرتي هقولشان جي جافا سينار فورني مدرسة كمان بروتا خان كان من بروتا خان برتا أسيق أنا برتا تابع ليفا أران تنجولين أما تا رصدت يجي ترى قدام ثاني كتاب أليفا كان والله خمبيني جريتو yeroo duuba shabaabni keenya haala kanaan amantii irraa fagaatee jirutti ati wantoota akkanaa kana laayivii gubbarra baatee fitnaa uumuu tashwiisha uumuun abbuma fadhe irraa hin eeggamu anyaara hullee nyaaraan ni siin qeebalu kana gaa wanni haasawaa turreeti walakatti hafuura fardhee hin deebi'aa dooktar Adamis ni jira meegaa carraas illee kan naasanii haasawaa bilayyan kiyyaa. Bilal ni jira guya. Bilal wanti daa tuwa Nara kulle studio badia undi khaysan warda. Dooktar Adam tuhubi. Ya. حديث كرة فدي سنين بتشوف فدي بر لا النبي صلى الله عليه وسلم هل جان ذروني ما تركتكم جان وانين إسني فينيمين تريزان قافتنا جان فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم والرئيس الدنيا وإني علاقة قافي الدنيا جوزاني وإنسان نين يوند أما اللي مالجان النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح ستي إن الله فرض فرائدا فلا تضيعوها ربي وان فردي جيسني همي فردي سنة راجان وحد حدودا فلا تعتدوها دان قازني خايجرا دان قاز اساس دبرنا دا وحرم اشياء فلا تنتهكوها وانتو دا حرام قولي قبا حرام سنة دبرنا وسكت عن اشياء جي اما لربي سبحانه وتعالى وان راج اللي سيكا بخان دبتين رحمة بكم اسنف رحمة قولوا راخن كي اسنف قرالا فما راخن كي وان اصول دبتين الراجيك ابا قالوا وانتو دا غانا الرام فتيتي متي ربي اسنف رحمة قولوا الجيب رغوتي isin deebitanii gaaffatanii kaasin haadha wantoota akkanaa jiran. Inna hadiisuma kana irraa fadhee fi naas deebi'eeti.
hadiisni kun hiika hedduu akka qabu nama hedduuf akka fahamii ta'u waa hedduudhaaf deebisaa akka ta'u abdiin qaba. Okay, Dr. Adamii fi Bilaal carraa qabaa harkadhaa. Bilaal guyyaa san ni jira gastirra jira waan itti dabalatu yoo qabaate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Walaayeen kiyya hundi keessan warra isa jirtan galatoomaadha. Carraan kan nu keessaniif hundi keessan nagaa fi fayyaa karaa birraatti rabbi isin haa kennu. Warra diin irratti diin kana muraada rabbii fi muraada rasuulaa sallallahu alaihi wasallam haga rabbiin beekumsa isinii kan hin dandeenye diiniif cinqamtan diiniif yaaddoytan uummanni nabii kun akkamitti jahannam jalaan ajaa'ibee muraada rabbii san gubbaa dhaabbatee akkamitti akhiratti milkaa'ettanii halkanii fi guyyaa cinqamtan namni 216 jala jirtan kun hundi keessanuu warra akhiraaf jee jiraatu rabbiin nu taasisu inshaallah. Akkasumattis itti aansuudhaan obboleessa kiyya nyaara kullee hedduu ijoollee teenyaaf tashamarraniitiif tadhiiraatiif illee hedduu xiqqaa guddaa osoo hin jennetti ilma namaa kana karaa hedduudhaan karaa gartee beekumsa rabbii isaa kanneen irra lafaa hedduu jira jechuudha. Hedduu viidiyoo hedduu irratti irra lafaa jira. Wanni waan kana godhuuf beekumsa qabaa fi maaliif osoo hin ta'in haguma rabbii isaa laaffisa irraa waan qaburraa beekumsa qaburraa uummata keenya irratti hedduu dhalaa teenyaaf dhiira teenya badii asirraa dalagu jirtu. Karaa hedduudhaan daawwaan akka godhamu jirtu osuma beekuu osuma arku akkamiyyoon godhan jira kana deebisuu danda'a jechuudhaan daawwaa godhaa jira. Kanaaf akka obboleessa keenya jaalleen jeetti ergaa ati deemte nyaara kullee ergaa ati deemte boodarra si booda gaafii takkaa ka'ee dubbatamaa ture. Wallaahi billaahi namni hundinuu karaa ifiitiin sheekotiin ustaazonni diin kanaaf waan gartee sooshaal miidiyaa tiiktook gubbarraa deemu kanarratti parsantii 95 akka ilma namaa kana rabbi irraa fageessaa akka jiru nama imaana qabu imaana isaa zeerootti akka deebisuu jiru tiktook kun jechuudha. Dhalaan teenya waan lafarratti hin dubbanne dhiiraa hojii lafarratti hin haasofne as gubbarratti haasawuun isaanii laafuu keessatti namni 100% asirra badaa jiraatu wajjin dhalaan teenya waan haasoo hayaan qabne asirra haasoo wajjin badanii namni qaanyeessanii rabbii fi uumarraa illee qaanfatuu dhabanii badii guddoo dalagaa jiran. Tana sheekotii ustaazonni gorsa daawaa godhanii masgidatti bakka hunda godhanii waan kana furmaata fiduu hin dandeenye haga rabbii isaanii lafa sanuu daawaa godhaa jira jechuudha. Hedduu nuti sirra lafaanii jira. Walaakin obboleessi keenya akka isaan taansan shamarreen keenya obboleetti qaba obboleessa qaba akka isaan taansantu garaa isaan gubee haala san keessatti irra guddaan nama obboleettiin teenya wardaan maal jechaa jirti anni sodaadhaa itti nyaara kullee namni maal dhugaadha karaa tokkoon maaliif jennaan irra guddaan dhalaadhaan manni dhageenya hawaala ni dhageenya ni dubbatanii maaliif akka inni isaan kana hin arrabsineef ittiin kaaneef shari'aan akkas jetti maal jedhanii dhufanii nu gaafatan. Mee nama nyaara kullee jamu nama kanatti jira isaanii ijoollee gartanii akkana nama arrabsuun kun maaliif nama jedhanii yaadan nurra dhiyeessaa jiran bakka hundarratti deemtu daawwaa kun. Maali sodaatanii namni takka erga inni akkasitti itti ho'ee galee namni baay'ee takka akkasirra dalagan lammaffaa ol bee dalaguutti hin jiru. Walaakin haalaan waan gaarii walaakin maali jiranii jennaan obboleettiin teenya meeshaa maali dhiyeessite? Amantiin Islaamaa nama arrabsaa nama gorsaa itti afaan akkasiisanii nama arrabsaa nama gorsaa maal jettee yaada dhiyeessaa turte. Obboleessi keenya akka hiyyatti ana kan ja'utti namni hedduun faraqaa isaa badiirraa dhaabbachaa jira akka hiyyatti. Badii nama hedduutu badii sanarraa dhaabbachaa jira ni arge sirriitti. Walaakin taani tagartee arraba rabbiin isaaf hin hayyamne fi shari'aan isaan hayyamne ka dubbatu yoo taate inni illee nama qaree nama beeku irraa if qabuun dirqama isaati jechuudha. Nyaara kullee fillee asumaan gamanaan jechuudha. Arraba rabbiin hin barbaanne fi rabbiin isaaf hin hayyamne ilma namaa gorsuu keessatti badii keessatti isa oofuu fi rabbiin isarraa jibboo keessa jiraate abbaa fadhimaan taane maaliif gartee saabaan taane badii qabu sanirraa if duuba deebi'uu qabaa tuubbatu qabaa akkaataa itti shari'aan itti nama gorsisan namni sun miira keessa galee nama arrabsuun hin ta'u sun dhoorkaadha. Sanillee ni beekaa san keessa yoo jiraate if qabu qabaa inni dubbanne jechuudha. Kanaaf obboleeyyan kiyya hundi keessanuu dubbiin tun immoo dubbiin sooshaal miidiyaa tun obboleeyyan kiyya 100% ilmi namaa akka rabbiin musiibaa nubbisu tahaa jira tiktook kana gubbarratti jechuudha. Dhalaan dhiirtee jechuudha. Beekamtumaa fi folooraa fi beekamfeemasummaa barbaada waan hin haasaamne namni meelaa limmati viidiyoo tokko ta'e dhingeddan nyaara kulleen gallakise jaarsa guddaa akaakoo keenya nuutootu ol ba'ee muuziqaa itti banatee aadama haaruun itti banatee dannas kana waraabanii gadhiisan akkaataa itti masgiidaadhaa gorsatti godhu ilmi namaa kun hin dhaga'u
rakkoo guddoo kanaa tanaa jira. Kanaaf obboleeyyan kiyya ilmi namaa asirratti gammachuu barbaada milkii barbaada as gubbara dhufeetti haala hin taane dubbachuudhaan gammachuu barbaadu jira. Walaakin achi keessa gammachuu rabbiin hin kenye. Hundi keenya waan beekuu qabnu. Gammachuun harka rabbii jirti jechuudha. Inna jamii afuuzu wal falaa faqad biyadillahi jalla jalaalu jaan. Cufti milkii fi gammachuu ilma namaa harka Allaa qofa jirti. Walaakin immoo bifa ittiin daawwaawwan kana keessatti asirratti dhufni dubbatuudhaan akkuma baaxilli deemu kanatti khayrilleen gama kanaan ni deemti jechuutu as gubbara olma fidee daawwaa asirri nama goosisa malee warabba alkaabaa tiiktookun farsantii 190 badii keessa waan jiruuf yoo irraa fagaannee fi yoo dhiifne wallaan akka kiyyatti an tiiktookun ammaan tana osoo haa cufamu haa dhabamu too jaanii yaanne kana tokko dhiyaate haa dhabamu san gubbaratti inni ni hirmaadha. Maaliif ilmaan keenyaa fi ijoollee teenya balleessaa jira. Hunda xiqqaa guddaa osoo hin balleessaa jira. Nama meeqaa imaana sirraa hir'isaa jira. Sheekotii meeqaa as gubbaratti ol baatee ol ba'uudhaan rabbi irraa fagachaa jirti jechuudha. Hagam irra guddaan nama basirra dhufee batu jira jechuudha. Kanaaf obboleeyyan kiyya hundi keessanii bakka jirtanitti yoo warree beekamtii qabdan hoo namni isin jala deemu namni dhibbi takka gizii asirraa daawwaa guutuu daawwaa